kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf qopheeffanne qabannee isiniif daannee jirra. Oduu isin dhageessisuun tan isinii wajjin turtu ani Firhaadiiti. DGTV dirree galmaa TV kutaalee Oromiyaa maraa hammachuudhaan kaabaa fi kibba bahaa fi dhiha biyyattii irra naanna'uudhaan odeeffannoo qulqulluu taate sobarraa walabaatan taate hawaasa biraan ga'uudhaaf qophii isaa xumuree jira. DGTV qorataa aadaaf seenaa madda qaroominaa daawwitii uummataa hundaatu jaalata. Maltana qofa oduu addunyaa feenaanis addunyaan maal keessa akka oolte fi maalirraa akka bulte baruu feenaanis karaa Facebook, YouTube channel dirree galmaa TV bakka mara teessanii salphumatti odeeffannoo dhugaa argachuu dandeessu. Maarree YouTube channel dirree galmaa subscribe gochuudhaan Facebook keenya immoo like, share, comment gochuudhaan nu faana bu'aa jennaan. Facebook irratti immoo yaada qabaattan comment immoo isinitti tolaan like waliin oduu barbaannaan share gochuudhaan addunyaa waliin gahaa jenna. DGTV madda odeeffannoo yeroo hundaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota dirree galmaa TV. Egaa qophiilee ispoortii. DGTV dirree galmaa TV kutaalee Oromiyaa maraa hammachuudhaan kaabaa fi kibba bahaa fi dhiha biyyattii irra naanna'uudhaan odeeffannoo qulqulluu taate sobarraa walabaatan taate hawaasa biraan ga'uudhaaf qophii isaa xumuree jira. DGTV qorataa aadaaf seenaa madda qaroominaa daawwitii uummataa hundaatu jaalata. Maltana qofa oduu addunyaa feenaanis addunyaan maal keessa akka oolte fi maalirraa akka bulte baruu feenaanis karaa Facebook, YouTube channel dirree galmaa TV bakka mara teessanii salphumatti odeeffannoo dhugaa argachuu dandeessu. Maarree YouTube channel dirree galmaa subscribe gochuudhaan Facebook keenya immoo like, share, comment gochuudhaan nu faana bu'aa jennaan. Facebook irratti immoo yaada qabaattan comment immoo isinitti tolaan like waliin oduu barbaannaan share gochuudhaan addunyaa waliin gahaa jenna. DGTV madda odeeffannoo yeroo hundaa.